Namicha qotee bulaa tokkotu bosona keessa darbaa osoo jiruu fiixee yookaan bantii mukaa irra simbira taa'ee sirbu tokko arge. Simbirichis qotee bulaadhaan akkas jedhe. Eessa deemaa jirta? Maalidhaan natti baattus jedhee gaafate. Qotee bulaanis gara gabaa deemaan jira. Kanan baadhus immoo nyaata. Gara gabaa deemeen nyaata kana baallee simbirroon jijjiirradha jechuun itti hime. Simbirroonis ani baallee baay'een qaba. Kanaaf ati nyaaticha naaf kenni, ani immoo baallee koon siif kenna. Yoon akkas godhe nyaata barbaaduuf yeroon fixu naaf hir'isa jedhe. Kanaan walii galanii achumaan guyyaa sanaa jalqabee simbirrichi baallee isaa tokko tokkoon buqqisee kenneef. Qotee bulaanis nyaata inni barbaadu kennuufii itti fufe. Dhuma irratti simbirichi baallee isaa nyaataan jijjiirratee ofirraa fixe. Baallee waan hin qabneefis akka durii balali'ee soorata barbaaddachuu hin dandeenye. Baalleen isaa sun bareedina isaa waan tureefis bareedinni isaa isarraa godaane. Dhuma irratti beellis gaddis itti hammaachuun lubbuun isaa darbuu danda'ee jedhama. Jireenya keenya keessattis kan ta'u kanuma. Yeroo baay'ee qananii keessaa ba'uun nutti ulfaata. Kanaaf qaxxaamuraan badhaadhuu barbaaduun jireenya keenya balaa guddaaf saaxila. Abjuu keenya bira ga'uuf shaakallii walirraa hin cinne gochuu qabna. Dandeettii keenya addaan baafnee beekuu akkasumas aarsaa barbaachisaa ta'e hunda kaffaluun amma dhumaatti yoo tattaafanne suuta jijjiirama barbaachisaa jireenya keenya irratti argamsiisuu ni dandeenya. Akkasumas ofitti amanamummaa ammas hin jedhamne gonfanna. Mee atileetota ilaalaa. Daqiiqaa muraasa keessatti meedaaliyaa warqii akkasumas qarshii miiliyoonotaan lakka'amu akka argatan kan isaan godhu shaakalaa fi dadhabbii isaan waggoota hedduuf godhan akka ta'e eenyuyyuu hin shakku. Kanaaf qaxxaamurri yeroof waan hojjete yoo fakkaate illee booddeen isaa salphina. Akkasumas itti fufiinsa hin qabu. Barattoonni baay'ee qo'achuu dhiisanii hatanii qabxii guddaa fiduuf dhama'u. Kun immoo yoo isaan hojii irratti bobba'an dhiibbaa guddaa jireenya isaanii irratti akka inni fidu beekamaadha. Qarshiin annaa fi gubboon walitti qabannee yeroof jireenya qananii nuuf kennuu danda'a. Garuu dhumni isaa hidhaa seeraa jalaa yoo miliqnillee hidhaa sammuu keessa akka jiraannu nu godha. Kanaaf namni waanuma facaase haammata akkuma jedhamu waan gaarii facaafnee waan gaarii haammannuun ergaa keenya har'aati. Galatoomaa.